nagaan racaalu nagaan waaqayyo abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu iddoo jirtan hundumaatti isiniif ta'u akkuma beekamaa ta'e dargaggoof wangeela mata duree jedhu qabannee fuula keessan dura dhufnee jirra. Waaqayyo carraa nuu kennee hojii isaa akka hojjennu mana isaa keessa akka dhaabannu sagalee isaa isa jiraataa akka dubbannu waaqayyo carraa bareedaa nuu kennee namoonni baay'een ilaalaa jirtu, namoonni baay'een ittiin fayyaa jirtu, keessaanis nu dubbisaa jirtu. Bara keessan waaqayyo jireenya keessan hundumaa haa eebbisu, barri keessan bara eebbaa haa ta'u. Ammas marsaa lammaffaa guyyaa har'aa kana sagalee waaqayyoo qabadheen dhufeen jira. Waaqayyoon kadhannaa, waaqayyo nu gargaara. Sagalee waaqayyoo isa hundumaa danda'u, isa waaqarratti lafarratti bitu, isa waaqarratti lafarratti humna qabu qabannee jirra. In kadhanna waaqayyoon. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa, gooftaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, gargaaraa keenyaa, guutummaa biyya lafaarratti waaqarratti jabaa guddaa qulqulluu qajeelaa kan taate kan akka kee kan hin jirre abbaa hundumaa dandeessu, abbaa bara baraa, maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Nu gargaartee harka keenya nu qabdee nama har'aa nu gootee nu hiiktee gaaffii keenya deebiftee hidhaa nurraa hiiktee lafa kufnee nu kaaftee sagalee keessa qulqulluu isa jiraataa isa danda'a yaa waaqayyo waaqa jiraataa akka dubbannuuf carraa hangafummaa carraa bareedaa kana nu laatteetta. Carraa mana kee keessa jiraachuu, carraa sagalee kee dubbachuu namoonni baay'een hawwanii dhaban, nuyi garuu carraa kana araara kee irraa kan kee arganne maqaan kee bara baraan ol jira, maqaan kee ulfaatu. Ammas maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin macaafa hubataniif sammuu isaanii ibseef jedhamee caafamee jira. Waaqarraa yeroo kanaaf sa'aatii kana sammuu keenya nuuf ibsi, nu wajjin ta'i, nu gargaari, harka keenya nu qabi, nu barsiisi. Waan hundumaa isa caalu sagalee kee nutti dubbadhu, gaarummaaf amanamummaa keetiin dura keenya bu'i. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazireetiin yeroo qabnu hundumaa harka keetti kennineerra, gargaarsi kee nu wajjin haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazireetiin ameen. Haleluuyaa. Sagalee waaqayyoo keessa koo jiruun dubbadhaa. Wangeelli maal dargaggoonni maal isa jedhu, wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e biyya lafaa kanarra wangeelli baay'een akka jiru. Namni wangeela mataa isaatii, ilaalcha mataa isaatii qaba, ilaalchi mataa isaatii isaaf isa bita. Wangeelli nuyi jennu kun immoo Kiristoos Yesuus isa du'ee awwaalamee du'a mo'ee ka'e, isa nu fayyise. Isa malee wangeelli biraan akka hin jirre. Dargaggoonni kun immoo maal gochuu qabu? Dargaggoota akkamitu wangeelaaf ta'a gaafa jennu dargaggoota wangeelatti yellaan. Roomee boqonnaa 1:16 an wangeelatti yellau isa Phaawulos jedhu torbee ilaallee turre. Dhaloota wangeelatti yellaan, dhaloota wangeelatti hin qaanofne, dhaloota wangeelaaf eenyummaa isaa kenne, dhaloota wangeelaaf bitamee jiraatu, dhaloota wangeelaaf mataa hin buufne, dhaloota wangeelaaf eenyummaa isaa kennee yaada isaa kennee jiraatu ta'uu akka qabu dhaloonni walii wajjin ilaalleerraa. Har'a immoo kan nu ilaallu yoo jiraate Filiphisiiyuus boqonnaa 3:7 kaaseen dubbisaa akka jedha. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aanaaf qabu ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Dhugumayyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuusiin beekuun hundumaarra waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiitti isa lakkaa'eeras. Haleluuyaa. Irra deebi'een dubbisa. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Dhugumayyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuusiin beekuun hundumaarra waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiittis isa lakkaa'eera jedha. Dargaggooti dhaloota wangeelatti yellaane, dargaggoonni wangeelatti yella'uun qaban isa jedhu laallee har'a immoo dhaloonni dargaggoonni maal gochuu qabu gaafa jennu biyya lafaa tuffachuu, biyya lafaa kana tuffachuu. Namni dhugumaan gatii abbootaan baasa jedhu, namni dhugumaan wangeela kanan fuudhee darba jedhu, namni dhugumaan wangeela kanan itti fufsiisa jedhu, namni dhugumaan an ergaan qaba jedhu yoo jiraate biyya lafaa kana maal gochuu qaba gaafa jennu tuffachuu qaba. Phaawulos jechuun biyya lafaa kaaba amma kibbaatti ba'a amma dhiyaatti waa inni fakkaatu nama ilaaledha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafatti mul'atu immoo nama samii banamaa ilaaledha. Namni gooftaa amane jechuun biyya lafaa kana tuffatee samii banamaatti galee jechuudha. Biyya lafaa kana dhiisee gooftaa wajjin jireenya jalqabee jechuudha. Kanaaf dargaggoon wangeela kana itti fufsiisuu danda'an dargaggoota akkamitti gaafa jennu biyya lafaa tuffachuu, biyya lafaa tuffachuu. Namoonni baay'een, dhaloonni baay'een waldaa keessa, mana waaqayyoo keessa, iddoo aarsaa waaqayyoorra wangeela qabannee jirra gaafa jennu isa jalqabaa wanti nuyi gochuu qabnu maa inni wangeelatti yella'uu dhiisu, inni gara biraan immoo biyya lafaa kana tuffachuu. Biyyi lafaa kun nu gadhiisuu hin barbaadu, biyyoodha waan ta'eef jireenya keenya, sammuu keenya, eenyummaa keenya kana gadhiisuu hin barbaadu. Dhaloonni maal gochuu qaba gaafa jennu biyya lafaa kana tuffachuu. Phaawulos akka jedhe torbee dubbadheera.
gararraasaatti yoo laaltan wanti Phaawulosiin haasa'amu waan gara biraa. Warra dhannaqan qabannee wajjin walitti dhuftaa, warra qomoo keenya hin taane wajjin haasoftaa, warra ergaman qabannee wajjin adeemtaa jedhuun. Ati eenyu jedhuun? An sanyii Biniyaam dhaladhee guyyaa 8tti dhanna qabadha. Qomoo kootiin dhaadachuu hin danda'a, eenyummaa koo dubbachuu hin danda'a. Eenyuun akka ta'e sobbee garuu hunduma isaa akka kosii waan gatame. Kiristoosin beekuun hundumaarra waan naa caaluuf, Kiristoosin beekuun hundumaarra waan naa caaluuf waan biyya lafaa kana akka kosiitti lakkaa'eera. Deebi'ee san ilaalu. Akka kosiitti lakkaa'eera, deebi'ee keessan jiraatu. Akka kosiitti lakkaa'eera, wangeela Yesuus fudhadhee ka'eera. Aadachuu waan hin danda'u baay'een qaba, torbee isinitti himeera. Hin bitanne sanyii Roomaa ta'u ittan dhaladhe malee garuu akka kosiitti lakkaa'eera. Akka kosiitti lakkaa'eera. Maal godheera? Isanatti kenname Kiristoos Yesuus hin beeku. Kiristoos Yesuus hin beekuun hundumaarra akka caalu beeknaa laata? Kiristoos Yesuus hin beekuun waan hundumaa gararraa akka ta'e beeknaa? Kiristoos Yesuus hin beekuun hundumaa akka caalu beeknaa? Kiristoos Yesuus hin beekuun waan hundumaa akka gararraa ta'e beeknaa? Dargaggoon barbaada wangeelaaf Waaqayyo. Nu barbaada dibataaf Waaqayyo. Nu barbaada ergaadhaaf Waaqayyo. Akeekan nurra jira. Bara dhumaatti kuush harka isaa gara Waaqayyootti ol kaaseedha macaafni qulqulluu. Jechuun maal jechuudha gaafa jennu? Ulfina Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo, akeeka Waaqayyoo fudhatee addunyaarra kan naanna'u, seenaa abbootaa deebisee kan dhaabu, utubaa dibataa deebisee kan dhaabu, rivaayivaalii kan jalqabu, haaromsa hafuuraa kan jalqabu, sodaachisuu Waaqayyoo karaa keenya akka mul'atu, araara Waaqayyoo guutummaa addunyaatti kan lallabu, argamuu Waaqayyoo guutummaa addunyaatti kan lallabu nuyi. Kanaafiyyuu biyya lafaa tuffachuu isaan waa'ee ijaarsa Solomoontu isaan dhiba. Yerusaalemiin gaafa dhaqan Hoosaayinaa gaafa jedhan, finni Waaqayyoof Waaqa gubbaatti yeroo jedhan, bartoonni maal ilaalu gaafa jennu? Isa Yesuus ilaala hin ilaalan. Maal ilaalu? Gamoo babbareedaa ijaarsa Yerusaalem keessa jiru, ijaarsa biyya Israa'el keessa jiru, ijaarsa dizaayinii achi jiru, akkaataa ijaarsa isaa ilaalu. Gooftaan garuu akka jedhe dhagaan dhagaa irratti rafu. Waan amma argitan kan yeroo dhiyoo booddee argitan deebitan. Biyya lafaa buufachuun faayidaa hin qabu. Biyya lafaa dhiifnee keessaa baqachuu qabna. Biyya lafaa keessaa ba'uu qabna. Biyya lafaa keessaa luqqifachuu qabna. Biyya lafaa tuffachuu qabna. Hin jiraanna garuu tuffachuu qabna. Hin jiraanna garuu dhiisuu qabna. An keenya ta'a garuu ittiin dhaadachuu hin qabnu. Harka keenya gala ittiin boonuu hin dandeenyu. Cimaadha. Nu biratti garuu laafaa. Beekaa. Nu biratti biyyi lafaa garuu wallaalaa. Dhaloonni ulfina caalu Kiristoos Yesuus hin beekuudha dargaggoota. Jabinni jabina caalu Kiristoos Yesuus hin beeku. Akka kosiitti biyya lafaa kana lakkoofnee darbu. Akka kosiitti biyya lafaa kana irra jennee darbu. Inni nu caalu nu wajjin jira Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo. Hundumaa inni danda'u nu wajjin jira. Waaqni waaqotaa mootiin mootota. Kanaaf biyya lafaa tuffachuu. Biyya lafaa tuffachuu. Keessa jiraadhu garuu tuffadhu. Irraa nyaadhu garuu tuffadhu. Konkolaataa bitadhu garuu tuffadhu. Faabrikaa yookiin immoo warshaa albuudaa qabaadhu garuu tuffadhu. Silaas hojjedhu tuffadhu garuu. Leenis oofi tuffadhu garuu. Akka kosiitti tuffadhuuti bira darba. Kan kooti jedhu garuu tuffadhu. Biti garuu tuffadhu. Ooggan garuu tuffadhu. Cimsii qabi garuu tuffadhu. Maaliif? Biyya lafaa kanatu darba. Kiristoos Yesuustu deebi'ee dhufa. Dargaggoonni wangeela itti fufsiisuu danda'u. Dargaggoota biyya lafaa tuffachuu. Namoonni baay'een biyya lafaa keessa badanii. Namoonni baay'een addunyaa keessa badanii akkuma Deemaas rakkina sodaatanii. Tokko rakkinatu mo'aa, tokko balbala banamaatu mo'aa, tokko balbala cufamaatu mo'aa, tokko haala mijataatu liqimsaa, tokko immoo haala mijanneetu liqimsaa, tokko dukkanatu liqimsaa, tokko ifatu liqimsaa, tokko jaallatamuun liqimsaa, tokko immoo jibbamuutu liqimsaa, tokko beela'uun liqimsaa, tokko immoo qufan liqimsa biyya lafaa. Ati garuu maal goota? Rakkinas tuffadhu, balbala banamaas tuffadhu. Magaalaa guddaa keessas jiraadhu tuffadhu. Magaalaa xinnaa baadiyyaa keessas jiraadhu tuffadhu. Qonnaan bulaas ta'e, saayinsisiis ta'e. Biyyi lafaa biyya lafaati. Gadis bayi biyyi lafaa biyya lafaati. Biyya lafaa kana moo'ee kan jiraatu dargaggoota Yesuus hin qabu. Biyya lafaa kana moo'ee kan jiraatu dargaggoota wangeelatti fufsiisuu danda'u. Biyya lafaa kana moo'ee kan jiraatu namoota Yesuusiif ofii isaanii kennanidha. Biyya lafaa tuffachuu. Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 33 isinii dubbisa. Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 33. Akkuma kanatti eenyullee isin keessaa qabeenya isaa hundumaa kan gad hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhee irraan deebi'a. Akkuma kanattis eenyullee isin keessaa qabeenya isaa hundumaa kan gad hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhee. Bartuu Yesuus ta'uu hin danda'u. Qabeenya isaa kan gad hin dhiifne biyya lafaa kanarraa wanti guddaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni tokko gooftaa lamaaf bitamuu hin danda'u ni jedhe. Eessa gaafa jennu? Lafa qarshiiti. Biyyi keenyatti qarshiin nu barbaachisaa gaafa jennu inni nu irra teenyu qarshiidha. Wanti fuula keenya irra qarshiidha. Macaafni ani irraa isinii dubbisaa jiru qarshiidha. Harka keenyatti moobaayiliin qabannu qarshiidha. Waldaa keessa jirra amma waldaan kun qarshiidha. Waan bariin irra teenyu qarshiidhaan dhufe garuu tuffachuu. Qabeenyaan kan kooti gaafa jennu Yesuus kan kooti jechuu hin dandeenyu. Rakkinni kan kooti gaafa jennus Yesuus kan kooti jechuu hin dandeenyu. Balballi banamaan kan kooti gaafa jennu Yesuus kan kooti jechuu hin dandeenyu. Biyya lafaa maal gochuu qabna? Tuffachuu qabna. Biyya lafaa maal gochuu qabna? Dhiifnee darbuu qabna. Biyya lafaa maal gochuu qabna?
akka kosiitti lakkoofnee fuula keenya irratti deemuu qabna. Wanti jireenya namaa mancaasu, wanti dibata namaa mancaasu, wanti ayyaana namaa mancaasu akka namni baay'een isaa qabeenya. Namni baay'een, dhaloonni baay'een, ijoolli baay'een, firoonni baay'een, abbootiin nu caalan baay'een maaliif karaa dhaban gaafa jennu qabeenya. Laasweeleef gaatiyaa. Ndawee geetiyaa lakaswe hundisaaf jaalalli wangeelaa garuu hundisaaf fedhinii wangeelaaf qabnu garuu hundisaaf kaayyoonii wangeelaaf qabnu garuu keessa keenyaan du'in adeemsinii wangeelaaf qabnu garuu keessa keenyaan du'in fadhu biyya lafaa tuffadhu biyya lafaa nyaattu beedha biyyi lafaa dhaloota baay'ee liqimsee sin liqimsini biyyi lafaa qabeenyi dhaloota baay'ee harka duwwaa godhe harka duwwaa sin godhini dhaloota baay'ee nyaate sin nyaate dhaloota baay'ee ajjeese sin ajjeesini dhaloota baay'ee maraache sin maraachini dhaloota baay'ee karaatti hambise karaatti sin hambisini dhaloota baay'ee ooluu godhe ooluu sin godhini dhaloota baay'ee dukkaneesse sin dukkaneessini tuffadhu biyya lafaa isa jiraataa isa danda'a wangeela qabadhuu deemi isa galmaan si ga'u wangeela qabadhuu deemi ilva haroo goophin kaasweeniyaa isa fiixaan si baasu wangeela qabadhuu deemi biyya lafaa hojii isaa ganeera inna gaafa gooftaa aman yeroo hundumaa biyya lafaa kana gannee Kiristoos hin duukaa deemu akka kosiitti waan nu dudduubattaaf yaaduu dhiiseen akka kosiitti lakkaa'e akka kosiitti wanta har'a bareedaa fakkaatu kosii wanti har'a waan bareedu fakkaatu kosii addunyaan irra laallu kosii konkolaataan irra qarshii guddaadhaan bitamu bor kosii pileeniin irra qarshii guddaadhaan bitamu bor kosii sittan hima wanti aduu gadi akkasumaanii wanti aduu gadi hiikan qabu wanti aduu gadi furmaatan qabu wanti aduu gadi sinaachisuu hin danda'u wangeelli garuu darbee jiraata. Dargaggoonni wangeelatti harka kee kenni wangeelatti laphee kee kenni wangeelatti eenyummaa kee kenni wangeelatti bara kee kenni wangeelatti yaada kee kenni wangeelatti mana kee kenni wangeelatti maatii kee kenni wangeelaaf aarsaa ta'e nan dubbadha isa kana torbe wangeelaaf sammuu kee kenni dhiisi biyya lafaa qabeenya isaa kan gadi hin dhiifne qabeenya isaa kan gadi hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u ana duukaa deemuu hin danda'u jaalala koo raawwachuu hin danda'u lafa fedha isaatii malee lafa fedha kootii ooluu hin danda'u qabeenya sodaata malee ana sodaachuu hin danda'u qabeenyaaf bula malee anaaf buluu hin danda'u qabeenyaaf gadi jedha malee anaaf gadi jechuu hin danda'u afiyyuu namni qabeenya isaa gadi hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u bartuu koo ta'uu barbaaddu taanaan qabeenya keessan gadhiisaa itti maxxaninaa Yesuusitti maxxanaa qabeenyatti hin kufinaa Yesuusitti kufaa macaafni qulqulluun duraa dursaa mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti yaada garaa keessaniidha wanti isin barbaachisu siniif kennama kennaa keenya malee gooftaa keenya mini qabeenya tajaajilaa keenya malee waaqa keenya mini qabeenya akka kosiitti lakkaa'u rakkina tuffattee bira darbite taanaan balbala banamaas tuffadhu bira darbi abuu tuffattee darbiteetta taanaan argachuus tuffadhu bira darbi beela kaleessaa tuffatteetta taanaan quufaarraas tuffadhu bira darbi sin nyaatamin achi buliin hin oolin eessan deddeebiin si barbaada kay yeroo ayyaanaati kay yeroo dibataati kay yeroo afura qulqulluun guutamanidha kay yeroo abidda wangeelaa fuudhanii addunyaarra naanna'anidha kanaaf dargaggoon wangeelaaf maal ta'uu qabu gaafa jedhu itti qaana'uun qabani torbee haaseera har'a immoo biyya lafaa tuffachuu qaba waan lama of duukaa fuunee hin deemnu kaa wanti lama nutti maxxanee jiraachuu hin danda'u kaa wanti lama nu hoogganuu hin danda'u kaa wanti lama gooftaa nuu ta'uu hin danda'u kaa biyya lafaa kana akka kosiitti lakkaa'e dadheera barumsa koo akka kosiitti lakkaa'e beekamtiin qaba beekamtii qabaachuu koo akka kosiitti lakkaa'e qabeenya qaba qabeenya qabaachuu koo akka kosiitti lakkaa'e hundumaa akka kosiitti lakkaa'e Kiristoosiin beekuu koo hundumaa caalaatti waaqayyoo bara baraan eebbifamu Kiristoos Yesuusiin beekuu hundumaa caalaatti waan hundumaa akka caalu biyya lafaa hin tuffanne taanaan tuffata biyya lafaa tuffannee dhiifnu taanaan tuffannee biran darbinu taanaan biyya lafaa kana gannee biran darbinu taanaan biyya lafaa kana ayyaanaaf humna wangeelaatiin hoogganuu hin dandeenyu taanaan biyya lafaa nu hoogganu achi jira qabeenyi jira bira garuu hoogganuu dandeenya nurka jira ulfii isaan nurka jira cufuu dandeenya banuu dandeenya innis maal wangeela sagalee waaqayyoo innis maal ilma waaqayyoo isa du'ee awwaalame du'amoo eekay wangeelli Kiristoos Yesuus biyya lafaa kanarra barsiisoo baay'ee jira gaasoo baay'eetu jira namoonni raajii sobaa balaaleffatu rakkinni guddaa waldaa keessatti gufuu ta'u sammuu dhalootaa keessatti gufuu ta'u garuu barsiisoo raajiin sobaa akkuma jirutti jiraatee sobuma ta'ee darbaa barsiisi garuu haftee ta'ee sammuu dhalootaa keessatti hafaa ulfaataadha baay'ee kanaaf eenyullee ergamaa waaqayyoo wangeela isinitti lallabeen ala gara biraa namni isinitti lallabu abaaramaa ta'u kan Phaawulos jedhu kanaaf in darba barsiisoo baa in darba barsiisu sobaa dhaloota wangeelli biyya keenya keessaa baay'een isaa wangeela sobaa ta'ee dhaloota baay'ee sammuu nyaateera qabeenyatti goramee wangeelli baay'een nurkaa kaashii ta'e qabeenyatti goramee wangeelli baay'een nurkaa seenaa ta'e hojii hojjetaan jiru dhaloota ko wanti guddaaf wanti olaanaan nuyi beekuu qabnu maa inni gaafa jennu biyya lafaa tuffachuu wanti sammuu keenya keessatti eenyummaa keenya keessatti hafuu qabu biyya lafaa tuffachuu dhiisanii darbuu biyya lafaa sagalee waaqayyoo tokkotti isinii dabaleen beektu fufa Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 26 Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 26 kutaa kana baay'een keessan beektu garuu nan dubbisa namni
biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maalire? Yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a? Deebi'een dubbisa. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maalire? Yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a? Kanaaf biyya lafaa guutummaatti buufannee lubbuun keenya hin fayyine taanaan, biyya lafaa guutummaatti buufannee ergaa wangeelaa nurkaa kufeera taanaan, lubbuu jechuun wangeela, lubbuu jechuun Yesuus, lubbuu jechuun isa lubbuu isaa nuu kenne Kiristoos Yesuus. Kanaaf biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaa dhabeera yoo ta'e, wangeela jechuun lubbuudha jedhan, wangeela jechuun qabeenya miti, wangeela jechuun beekamuu miti, wangeela jechuun zinnaa miti, wangeela jechuun beekamtii biyya lafaarraa miti, wangeela jechuun lubbuudha dargaggoon, wangeela jechuun lubbuudha. Kiristoos Yesuus immoo waaqarraa dhufee kan inni salphateef lubbuudhaaf, kan inni teessoo isaa waaqarraa dhiisee dhufeef, kan inni Maariyaam durbarraa dhalateef lubbuudhaaf. Wangeela jechuun lubbuudha. Wangeela jechuun qodaa kan inni bareechu akkas miti. Dura lubbuu namaa isee fokkifte, lubbuu namaa isa du'a jala jiru, lubbuu namaa isa badiisa jala jiru, lubbuu namaa isa abaarsa jala jiru baasa wangeelli. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanaaf waaqarraa dhufee salphina jalqabaa sanyii Addaamirraa dhalate. Salphina jalqabaa jechuun Waaqni hammana ga'u waaqarraa dhufee lubbuu keenya fayyisuudhaaf garaa Maariyaam keessa gaafa bule salphina jalqabaa. Yeroo itti tufame miti, yeroo reebame miti, yeroo waraaname miti. Kana maaliif godhe gaafa jennu lubbuudhaaf. Kun maaliif ta'e? Waaqni hammana ga'u. Waaqni waaqotaa mootiin moototaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hangafi nagaa jiraataan bara baraa lubbuudhaaf. Wangeela jechuun lubbuudha. Wangeela jechuun jireenya har'aa miti. Wangeela jechuun buddeena miti. Wangeela jechuun qabeenyaa miti. Wangeela jechuun biyya lafaa kanarratti beekamanii du'u miti. Wangeela jechuun Kiristoos Yesuusin beeksisanii du'udha. Kanaaf biyya lafaa guutummaatti buufannee lubbuun keenya hiika dhabeera taanaan gubannaa bara baraa, salphina bara bara. Kun immoo haasaa namummaatu hin taane macaafa qulqulluudha waan qabatamaa. Kanaafu dargaggoonni maal gochuu qabna gaafa jennu biyya lafaa tuffachuu. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Biyya lafaa tuffachuu. Torbeetti fufna Waaqayyoo bara keessan eebbisu. Dargaggoonni wangeelatti yella'uu hin qaban. Dargaggoonni biyya lafaa tuffachuu qabu. Hin kadhanna Waaqayyoo. Bara baraan mootee kan jiraattu. Kunoo balbala ati bante miidiyaa kanaa sagalee kee dhaloota biraan akka geenyuuf carraa nuu laatteef. Namoonni baay'een immoo ilaalanii fayyaa hiikamaa gargaaramaa akka jiran dhuga ba'umsi nutti dhufaa waan jiruuf. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siifata. Maqaan kee bara hamma bara baraatti eebbifamu. Araarri, ayyaanni kee, eegumsi kee maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya irra haa dhufu. Kaayyoon diinaa, akeeki diinaa dhaloota kanarraa, dargaggoota kanarraa kan waraaname uraan irratti banamu. Hafuurri keef yaa Waaqayyo gargaarsi kee, eegumsi kee maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin isaan irratti haa ta'u. Harka isaanii qabi wajjiniin ta'i. Bara jiraataniif umurii jiraatan hundumaatti eegumsi kee maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin harka isaanii haa qabu. Wajjin ta'i nu geggeessi, nu gargaari. Ayyaana kee nu baay'isi. Yaa Waaqayyo humna ittiin biyya lafaa tuffannu isa hundumaa caalu ayyaana wangeelaa, humna abiddaa, hafuura qulqulluu isa hundumaa caalu jireenya keenya keessa kaa'i. Ati nu gargaari. Hafuurri kee nu wajjin haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Madaraa keessan baay'een keessan ilaaltanii madhiiftu. Yeroo ilaaltan YouTube kana subscribe nu godha. Ilaaltanii view qabna garuu subscribe hin qabna. Namni ilaalee madhiisaa jechuudha. Daraa keessan ammas jaalala Waaqayyoon kan isinitti himnu yoo jiraate namoota biraa ga'u, dhaloota biraa ga'u ergaan kun. Kanaafiyyuu akkuma ilaaltan akkuma dhaggeeffattanii ittiin fayyitan namni gara biraan ittiin dhaggeeffatee hafayyuu subscribe nu godha, share godha. Waaqayyo bara keessan eebbisu, eebbifamaa, barri keessan eebbifamu. Bara jiraattan hundumaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Waldaan keenya waldaan boqonnaa isa Waaqarraa hojii Waaqayyoo bal'inaan hojjechaa jirra. Magaalaa Sulultaatti yeroo dheeraadhaaf dhaabannee tajaajilaa turre. Amma immoo Waaqayyo balbala nuu banee damee gara biraa waldaan keenya Glory Life Chapel kan jedhu naannoo Goorootti Finfinnee Boolee naannoo warra gannutti jalqabneerraa nu hordofaa. Naannoo Finfinnee kan jirtan naannoo Goorootti walagarraa Booleetti, naannoo Sulultaa kan jirtan immoo kunoo Miizan Qimbirree waldaan keenya hidhaa gurguddaatu hiikamaa jira. Akkuma argaa jirtan dhuga ba'umsa gurguddaatu ifaa jira. Kana kan godhu immoo wangeela, nama dhuunfaa miti. Wangeelatu kana godha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu, eebbifamaa. Baay'een isin jaalladha. Shaaloom. Harki Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Eebbifamaa.